Okay. Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Now today Aku is here in front of you to teach you a spoken class. Kabajamtoota daawwattoota channel Aku English with Oromic akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii baga jiraattan nu gammachiisan baga walumaan jiraannee walitti deebiin jechuudha. Guyyaadhaa barumsa bifa haarawaan yookaan ammoo topiikii tokko irraa qabnee yookaan ammoo barumsa keenya introduction waa irraa qabnee isin barsiisna. Especially our today's class is focused on super beginners students, for super beginners students. Barumsa keenya kanadhaa spoken irratti focus ta'a jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turuun yeroo hundayyuu gaaffii kennaa. Please stay within us until the end of our video. Please don't forget to subscribe, like, share to your friends. Stay within us. Now let's get started. Okay, akkuma dursin jire kabajamtoota daawwattoota keenya barumsa keenya kanadhaa is about self-introduction. How to introduce yourself and your families. Waa'ee mataa keetii fi yookaan immoo waa'ee family keetii haala kamiin of beeksista namni yoo si gaafata jechuudha. Barumsa keenya baay'ee jalqaba. Kana dura ingiliffaan jiru hin jiru yoo bifa ABC hin ta'e malee barumsi spoken yookaan immoo afaan haasaa keessatti barumsi kana dura jiru hin jiru jechuudha. Kanaaf barumsa keenya hadhaa haarawaan yookaan immoo bifa haarawaan tokko jennee kan jalqabnu amma booda jechuudha. Haala isin gammachiisuun isin dhiyeessine yeroo hundayyuu abdii qabna isin lakkuu daawwattan yeroo hundayyuu kabajaan isin gaafana jechuudha. All right, barumsa keenya hadhaa focus kan irratti godhu is about what? Self-introduction, about us or about you and your families. That means how to introduce by English language yourself and your family or your parents. Waa'ee mataa keetii akkamitti of beeksisa akkasumas immoo waa'ee family keetii akkamitti haala kamiin waa'ee keetii dubbachuu dandeetta jechuudha. Kanaaf maybe the people may ask you, maybe namni si gaafachuu danda'a yookaan ammoo ufumaa keetii nama gaafachuu dandeetta waa'ee nama tokko yeroo sana akkamitti gaafatta akkamitti deebisan kee walumaa laala jechuudha. Now tokkoffaa yeroo hundayyuu if you meet someone dursa nama tokko yeroo qunnamtu yeroo hundayyuu maa isaa gaafatta his name or her name. Fakkeenyaaf what's your name? What's your name, bro? What's your name? What's your name? You can say my name is Dash, or you can say my name is. Just you will mention your name over here. Maake asitti mention goota jechuudha. Okay, for instance, hey cameraman. Okay, sorry, let me interrupt you once. What's your name? My name is Abdul. Here's my cameraman says what his name is what? His name is Abdul. Look at guys. I asked his name. He responded me. Or he replied me by what? By saying Abdul. What's your name? My name is Abdul. Or you can say I'm Abdul. My name is Abdul. Maanki Abdul jirama. I'm Abdul. My name is Abdul. I'm Abdul. I'm Abdul. Okay? Maanki Abdul jirama. I'm Abdul. Ani Abdul. Fakkeenyaaf afaan ingiliffaa keessatti especially most of the native speakers afaan oromoo ingiliffaa fluent haasan yookaan akka Ameerikaa kunniin yeroo baay'ee am Alex yoo sin jedhe atillee deebiin kee maal ta'uu qabda am jettee deebisuu qabda jechuudha. I'm Muhammad, I'm Ahmed. Okay? I'm Fatuma, you can say I'm Najat or I'm Mary jechuudha. Okay? So this one is better than this one. Kuni kanarra bareeda, kunillee bareeda jechuudha. So we can say my name is Abdul. I'm Abdul. Haala kana deebisa jechuudha. Hintu multa jechuudha. Baay'ee siyaasa jechuudha. Waa'ee keetti gaafannaan at least haga si deemuun kee dirqama jechuudha. All right, here is my name is Abdul. I'm Abdul. But my friends and my family call me what? Here. You will put here. Look guys. Okay, maaki ya Abdullah, ani Abdullah. Garu, my friends and my family. Garu hiriyoonni kiyyaa fi maatiin kiyya maal maybe abdex. Okay, abdex. Abdex waamanii jechuudha. You see? Did you understand me, Mr. Cameraman? You got me? Bravo. All right. But my friend is hiriyoonni kiyyaa fi akkasumas ammoo my family call me abdex. You can call me what? Ati ammoo akkasitti na yaamuu hin dandeette. You can call me Abdish or you can call me what? Abdu or Abdu or Abdis or whatever. Okay? Abdish. Or you can call me Abdu jechuudha. Okay? Ati garuu Abdu jettee na yaamuu hin dandeette. You can call me what? Abdish or Abdu or Abdex or whatever. Waan barbaadaa ta'u jechuudha.
kaatitti mateen siyaamaa jechuudha. You see? The next one is here is my father named you. You see what? My father named me. Eenyu si baasa? Maakee eenyu si baasa? Nama tokko maakee eenyu si baasa jettee afaan Ingiliffaatiin gaafachuu yeroo baadde you can say who named your name. Okay? Who named your name jettee gaafachuu dandeetta jechuudha. Maakee eenyu si baasa? You can say my father named me. My mom named me, my dad named me, my uncle, my grandpa. No, maqaa si baasan maqaa dhooftee my father named me or my uncle or my aunt or you can say my grandpa or my grandfather named me. So kunillee haala biraatiin kan itti introduce of gootu jechuudha. All right. The next one is here is your age. How old are you? May I know your age? Umriin kee meeqa? Umriin keetillee yeroo waa'ee keetiif beeksisu umrii kee himuun dirqama jechuudha. It is duty or obligation. You can say I'm dash years old. Maybe karaa polite yoo si gaafadhe, may I know your age? Please would you tell me your age? 25. 25? Yeah. Wow, you are too young, boy. Yeah? Don't worry, you are not. He said 25. Okay, my age is or I'm 25 years old. Exactly, are you 25 years old? Wow, it's good. Okay. So I'm 25 years old. Okay? Waggaa kee ni matta jechuudha. The next one is here is I was born. Okay? Where did you born? Where did you born as well as when did you born? Yoom dhalatte eessa dhalatte jechuudha. Okay, or you can say where were you born jechuudha. Gabaabinaan akkamitti deebistaa I was born. Okay, where were you born was eessa gaafadhe? I was born and grew up itti deebisa jechuudha. Yeroo hundayyuu haala kanaan deebisa jechuudha. I was born ani dhaladhee kan itti guddadhe jechuudha. I was born ani dhaladhee kan itti guddadhe. I was born and grew up where? Or you can say here in Bale Robe. Bale Robe. You can say Bale Robe. Iddoo dhaloota keetiitti mul'atu. I was born and grew up. Grew up jechuudha kan itti guddadhe jechuudha. Yookaan immoo I rise jechuudha biraatiin. Rise jechuudha dandeenya. Okay? I was born and grew up in Bale Robe. Okay? Grew up in Bale Robe. Sorry. Okay? In Bale Robe. But garuu what? I live in Addis Ababa. In Finfinne you can say. In Addis Ababa. Okay, where were you born? Yes, gaafatan I was born and grew up. Ani guddadhe, ani dhaladhe kan guddadhe in Bale Robe, but I live in Addis. Garuu Addis yookaan immoo I live in Adama. Garuu Adama jira jechuudha. Haala kanaan deebisa bakka takkatti. I was born in 1995 yookaan immoo I grew akka jechuudha. Afaan bareeda ta'een haala bareeda ta'een yeroo hunda jechuudha. Eessa dhalatte yoo jedhan yookaan immoo bara kam dhalatte jedhanii si gaafadhe. I was born in 1995 jechuudha. I was born in Robe jechuudha. Garuu immoo walitti qabataan akkamitti deebisa? I was born and grew up in Bale Robe, but I live jettee bakka jiraatan mention yookaan immoo himte jechuudha. Alright, the next one is what is your profession? What do you do for a living? Jiruun kee maal? Maal dalagaa jiraata? What is your profession? Profession in Kemal. What is your job? What is your work? Or you can say, what do you do for a living? What do you do for a living? Mal dalagaa jiraata. Yookaan immoo dalagaan kee maal jechuudha. Or you can say, here is I'm a student. Ani barataa. I'm a doctor. Ani doctor. I'm an engineer. Ani engineer. Okay, profession kee. Yookaan immoo I work for myself jechuudha. I work for myself. Business mataa keetii yoo kadayyu taate. Dalagaa mataa keetii kan mootummaa kan taane. Kan dhuunfaa keetii banattee yoo kadayyu taate maati deebisaa? Just I run my own business deebisa jechuudha. I run my own business. Okay, I run my own business, or you can say I work for myself. This is very deebii bareeda jechuudha. Okay, it's not visible. Yeah. It's not visible. I'm sorry. Okay. Yeah, thanks, Mr. Cameraman. I run. What about this one? Is visible or invisible? Invisible. This one? Yeah. Come on, man.
What's wrong with it? The black color? Okay, okay. Iron, what about this one? Iron my own. Okay, it's perfect. Thank you. Thanks for informing me, bro. Okay, look guys, over here. Assalamu. Okay, name it Aku. What is your profession, Sinjal? Or what do you do for a living, Sinjal? Or what is your job, Sinjal? You can say, I run my own business. I run my own business. Dalaga business matakiya dalaga. Or you can say, I work for myself. I work for myself. I have my own work. All right. The next one is here is, so I'm a student. And where do you go to school? Nama tokkoon afaan ingiliffaatiin baay'ee sirrii fi common in America kan ta'e, where do you go to school? Where do you go to school? Sorry. Hey bro, cameraman, where do you go to school? Where do you go to? Okay. Where do you learn? Akka jedhanii hin gaafatan. Where did you attend? Akkas kunniin hin jira. Very formal English ka ta'e hin jira. Garuu ammoo irra baranni. Okay? Most of the time, Americans people, they ask you by sequence of ways, all right? They akkam jedhanii si gaafatanii, where do you go to school? Eessa baratta jechuudha. The meaning of these phrases or expression means, where do you attend your school jechuudha. Mana barumsa kamitti baratta? Yookaan ammoo eessa baratta jechuudha. Where do you go to school jettee afaan ingiliffaatiin gaafachuu hin dandeetta. Mana barumsaa eessa deemaa jirtan jedhamu. Hiikken isaa, intention isaa, yookaan ammoo focus yaadi isaa, maal jechuudha baadhee, where do you go to school jechuun eessa baratta jechuudha. Deebiin kee maal ta'a? I go to. It is I go to what? I go to dash school. I go to Madawalabu school. Madawalabu primary school. You can say I go to Robe High School, or you can say I go to Adama one Bakate Bakate Maki Makado of Attitude. All right, I'm a student. I go to Madawalabu school. You can say. The next one is with whom do you live? Okay, and Jinjirata. You live alone or with somebody. You can say I live with my parents. I live with my parents. Okay, mati kyo jinjira lecture. Karabratin here is there are dash people in my family. How many people are there in your family? Okay, do you have siblings? Obliwan kabda. Do you have siblings? Do you have siblings? Okay, siblings such machira. Siblings such un obliwan lecture. Obliwan lecture. Do you have siblings, bro? Yes, I have a yelling kaba. How many brothers and sisters do you have? Obliwan make a fee, Shamaran make up the none. You can say 5 sisters and 5 brothers. Or you can say there are dash people in my family. There are, you can say 6 or 7. Okay? There are 6 people in my family. Mati ikesa namajatu jira. Their names are te makasani tak mention go tachura. Their names are Ahmed Hussein, Bakala Falaka, then it's up to you. From that, Mati Kesa, I'm the first child in my family. Who is the first child in your family? Mati Kesa, Enuti Hangafa. Who is the first child in your family? I'm the first child in my family. Ani Mati Kesa, Ilma Hangava. Yokanamo, I'm the second. Galabrati, my sister is the first child in my family. And also, my or you can say, I'm the first child in my family. I'm the second child, I'm the third child, I'm the fourth, I'm the last. The next one is, I'm single. What is your marital status, bro? What is your marital status? Are you married or single? I'm married. Are you happy with married? Yeah! All right? You know what, guys? Most of the people, they married, they are single, all right? They are single as well as they are married, but they don't feel happy within their marriage, isn't it? They only buying him for any Romani at the Kobal Leta Unja. Garu ammo, yo singlitat. Just
single jinaati gammachuu qabda yoo taate you can say I'm happy with single adda ta'u hiyyatti baay'ee gammachuu qaba cinqaa fuudhaa heerumaa itti cinqaan qaba jechuudha okay akkasumas immoo I'm happy with married immoo akkasuma I'm married wete an heerumee jira garuu immoo fuudhatti gammachuu qaba jechuudha abbaa hiyyaa yookaan immoo haadha hiyyaa wajjin baay'ee just get along walii galtee baay'ee qaba jechuudha yoo ammoo I'm happy with married immoo deebiin sirriin kana jechuudha I'm happy with married fuudhee jira fuudhu kiyyatti immoo gammachuu gaarii qabattee haala kana deebisuu qabda jechuudha kun haala itti gaafatanii fi haala deebisan so you can say I'm single and I'm happy with single ani singiliidha kophaa koon jira akkasumas immoo kophaa koo jiraachuu immoo baay'ee gammachuutti qaba jechuudha the next one is what is your hobby yeroo boqonnaa keetii maal dayda what is your hobby okay hobbiin kee maal I like watching TV okay in my free time I like watching TV what's your hobby chun yero boqonnaa keetii yero baay'ee maal dayda yookaan immoo what do you do in your leisure time what do you do in your free time jechuudha okay I like watching TV ilaaluu jaalladha or you can say I like hanging out with my friends hiriyoota kee wajjin bashannanuu barbaada jechuudha or you can say I like hanging out with my friends the next one is what's your appearance what is your physical appearance yookaan immoo appearance kemal amalli kemal you can say I'm playful ani taphatadha I'm playful what is your character is one kemal character in kemal behavior in kemal in kemal not just I'm playful and taphatadha you can say I'm frank I'm what frank nama dhugaa dubbatu I'm frank or you can say I'm sociable and namoota hawaasan haala salphaan walii galachuu I'm sociable or you can say I'm fairness I'm what I'm fairness and nama sodaa hin qabne jechuudha or you can say I'm shy and nama saalfatu ta'e karaa kana deebisuu dandeenya jechuudha the next one is what is your future ambition funduratti maaltu barbaadda what is your future ambition my future ambition is to be what a doctor a teacher engineer one barbaadatti deebisuu dandeenya jechuudha okay the next one is my father's name is why maatii keessu gaafatanii okay what is your father's profession or what does your father do for living jedhanii gaafatan my father's name is no first of all what is your father's name is gaafatan my father's name is what maqaa abbaa keetii deebisuu dandeenya jechuudha and he is that hojiin isaa maal he is a doctor he is an engineer teacher jechuudha deebisuu dandeenya the next one is the last one is but now the least one is what is your mother's name my mother's name is you feel here it's Guta then she is that she is a housewife she is a doctor she is a nurse yete haala kanaan waa'ee keetii fi waa'ee maatii keetii introduce gochuu hin dandeettu jechuudha kana qofaa miti baay'ee bal'aa ture gabaabsee haala nama hunda include godhu yookaan immoo wal qabatuun guddaa xiqqaa walitti qabate jechuudha haala jiddu galeessa ta'een isin qopheessee jira haala kanaan waa'ee mataa keessaniif beeksisuu dandeettanii opening qaba ture opening isaa yeroo biraas ni bareessa ammaaf kana kanatti qabadha okay dhumarratti immoo maatii deebisuu dandeetta thanks all for your time and the patience jechuudha dhumarratti maal itti wanni kee goolabda thanks all for your time and the patience yeroo waan na kennitaniif akkasumas immoo obsa waan na dhaggeeffataniif galatoomaatti galateeffachuu barbaadachuu isaan jechuudha so my brothers and sisters all of you wanni hadha isin qopheessa barumsa keenya introduction irraa kana fakkaata jechuudha yeroo ittaanu maaliin akka deebinu walumaan laalla jechuudha kanaaf turtii gaarii isin jechuu barbaada have a nice time see ya love you all please see you next time within a great sun bye bye